ati barbaadde siifin godha dalagaa dhiisii maal sinja osuma si hojjaa sun bakka waan hunda gaarii sii ta'u barbaadana micoodhaan akkasitti gaarii taafii barreessaa fi dubbisaa itti bilbilaa video call immoo dubbisuun okay እና ጊዜ akkasitti micoon saayibtiin diituun akkatti warqii hunda siifin bitaa ምናምን je bakka friendii taanee jiran ወይ diasporaan kun kan akkamiiti maashaallah hedduun jaalladhe namni itti amma micoon dhuftee na dubbatte micoon saayibati yanatti himte maalinna bar mucaa tokko ndaw maakileen beekan naanjee bar maakinna ni beeytaan mi mucaa kana itti natti ergite gizeen itti ergitu ani beekun suuraa isaa takkaatu ijaan arkin beeku na araan hin beekun jeen barnin beekan anjee okay mi maal siin jeenatti himin jeen kana duraan waan na bira dhufee ture ibsachuu እና hafiz awwal እና dhufe akkasitti maal siin jee na tubbisee nageena anjee na barreessee na bakka waan gaarii natti haasawaa okay warqii si ergee jira anjeen mobaayila si ergee ergu miteer suuraa sin erga suuraa isiniif hin bitaa jechuu okay dubartii hedduu akkasitti haasawise dubartii miira keessa seente waa hedduu bocalti gaafa waa hedduu bocalte warraa waraabbateeti maal godha damoostanya baatii isin godha jechuu isinin gadhiisa hanqana na ergi akkas na ergi waggaa 4 dura seefuu faantaawratti dubartiin takka qabdee poosta ta'ee jira qaalichi kun jechuu suuraan isaa ka dhugaa inni suuraa isaan fayyadamu suuraa nama biraa fayyadamu na ergi jir kana na ergi jir yaa hadati yaattu da qaalichin jeen sinyaatuuf deeman jeen joon nama kiu jette maal wallahi jeen rabbi si jaalataan jeen ka dhuftee natti himteef hattuudhaan jeen haidhati amma dura akkanatti jeen ambareette diasporum akkam kun diaspora nagiyaati biidiyoo bayin fuula keessa ilaalaa unaan jee hin beeku namni haaje namni bakka dubartiin akkamii addi namni biidiyoo koolii dubartii fuula ilaalle bakka nama kaayyoo qabudha ምናምን akkasitti fudhatan jechuu nama siyaasa isu tokko yoo ati fuulaan itti mul'achuu baattellee fuula isaa zinjaroo ta'e nama ta'e osoo hin beekin jechuu baatii meeqa waliin haasofita nama eenyu akka ta'e viidiyoo banii sin laalaa jechuu qabdan malee banii viidiyoo sin laala nama eenyu na waliin haasa'u jira nama waliin haasa'u hin jirre osoo hin beekin xarr jetta akkasitti isin viidiyoo waan natti haasofneef nama gaariidha jettee fudhatte mee ati dhaqeeti viidiyoo bane jeenti yoo inni bane ani niraa biyya kana qarshii 100 akkasiif kan naan jeen qaalicha hattuudhaan jeen akkamitti beeyteetti hattuudhaan jeen khalas demo amma duraan ana dhufee kana dubbisu ture ani akka nama fira xiyyaa ta'e jechuu okay akka nama fira xiyyaa ta'e fira saayibtitti nakkooti yaa takka ijoollee hedduu biyya alaa kana qabdina gaafa naan osoo hin dhalatiin dura achi deeman jechuudha isaan keessaa nama tokko jeenatti haasa'ee ture naan Dr. Amirin jedhama imbaasii keessan hojjedha kaayiroon dhufuu deema manaamin jeenatti haasa'e okay na because nama gaafate jechuudha dubartiidhaan maallaqa kanneen waa'ee kan keetii hubata akka jaalalleedhaan itti naasofne waan beekuuf karaa firaatiin natti haasa'e waa'ee aslii faana gaafata qarshii meeqam tiktok irraa harkattan waa'ee namaaf akkan itti haasa'u faana waraabuuf hibar sun faana akkam haati faaxee naamin jaaqaalichi maali dhiirti akkanatti waa'ee nama gaafatu jeetinaan gizee hunda usee warqii kanatti ergalaa warqii kana gaafan dhufsii fidaan jiraati ilmoo intala oromooti waa meeqa oromoo kanaa hojjattee mobaayila natti erga laal dhugaan isinitti magaayis kumaan ergan qaalichi sorry maaliif warqii kana dila tokko natti erge warqii kana maaliif naa bituu barbaaddeen jeen jennaan waan intala oromoo taatee fi waan oromoo biratti gatii guddaa qabduu fi kuni warqiin dila tokko isin galee namni isin qunname qaalicha kuni if eeggadhaa jechuudha dila tokko warqiin dila kana akkamitti naa erguu dandeenya naa bituu dandeessaa ati waa takka naaf hin taatu barii nama ol beeknus miti fuula keetillee si harkeen beeku viidiyoo banee si laalaan jeen eenyu akka taate qoysii bideebisa jee qaalicha chuma cufate ammas sagalee kaa'e
Dubbat inni eddaanu waanuma galgala TikTok tanarraa walitti qocadhu tana yaada isaatiin silaa maakii miira keessee waa hedduu haasofisee viidiyoo sagalees viidiyoo soraabbatee yaadni isaa waanuma nasirraa qocadhu tana galgaluurraan ergisiisuu deema jechuun inni yaaddanii nama hin nyaadhamne bira gisee dhuftanii hin nyaadhamtanii san viidiyoo banii koostarree viidiyoo banii maayet falligaallu anta ma'aanis ta'uun akka ansaa qaalicha achumaan jechuu silkii isaa cufatee deactivate godhatee badee jechuu qaalichi. Samboda nama biraa bira kanaafuu wani nama kana isinitti hime namni akkana dhufee warqii siibitaa moobaayilan siibituu kun ulaalii naam jee maallaqan qabaan akkasii naam xarraqee fuula hankee bani jaani yoo banee jechuu yoo bane fuula qofa akkatti isin agarsiisu baay'isawee hin dubbata. Because fuula hankee bani yoo ittiin kanama tokkotti kanneen isin agarsiisuu danda'a akkanatti. Isin agarsiisuu osoo hin ta'in sagalee inni isin haasa'u dubbatu qaba afaan isaa keessaa sagaleen akka wal fakkaatu jechuudha. Viidiyoo gisee baneellee isin akka nagee hamnaam jee haasa'uu qaba. Sagaleen reefu dubbateef kun yoo tokko ta'e okay good. Yoo tokko hin ta'in immoo achumaan bilookii ofirraa godha. Nama hin beekin fuulaa hin agarre akkamitti dubbistan aslan. Naa kana ifi eeggadhaadha. Akkasuma immoo namni tokko akkuma lafaa kee wayii si godha jechuu hin danda'u. Jireenya keessan keessatti namni tokko akkuma lafaa kee feesbuukaan fireendii siif deebisee osoo fuula isaatu hin arkin osoo waa'ee keetiin beekin wayii si bitaa jee si barreessuu inuma hin danda'u. Keessaa fuudhiirti warqii diilata akkan si bitaa moobaayilaa huccuu manaamin jettee yoo si barreessu taate hin amanin tiggammataalla jechuun gammatamtan achirraa jechuudha. Isin galee lafaa kee namni wayii si bitee yoo sin jee hin ayyaminiif ilma namummaa kamiyyuu lafumaa kee wayin akkana si ergaa manaaman. Amma miidiyaa kanarratti ijoolleen faamilii kiyyaa warra wal beeynu amma ijoolleen TikTok irratti amma warqii naa bitan warqii wallaggaa naa ergan kun ijoollee wal beeynu waggaa meeqa guutuu TikTok kanarra na hordofuu turan wal jaalachuu turre saayiboota TikTokii kiyyaati wal beeyna. Yoo waan haa godhan illee rakkoon hin jiru jechuudha. Warra takkaatuun beekin lafaa kee guyyaa keessaa dhufee wayin siif godhaa yoo sin jaa akkamitti irraa fudhatta meebii si balleessuuf deema. Maybe immoo rakkoo keessa galchuu deemaa jechuudha. Akkasitti nu hubachuu qabdan jechuudha. Waan isiniif godhu san osoo hin ta'in waan san booda isinitti dhufu santu si yaachisuu qaba. Innaa silaa ammaati mixiyyoo abbaa isiin abbaa hiyyaana jalaa dhukkubaa itti akkasii waywaattee waan eegsisan osoo gaafa akkasii boochisanii mee viidiyoo banii na abbaan kee yoo mee maal jira mee si hundaa'u nama akka keetii kana barachuun barbaadaa mee ganallee gisee hajamte waasii ergaa viidiyoo banii osoo ittiin achumaan miliixii jechuun bantu viidiyoo soorii naasoitu bantee. Dhugaa jettee innaa kun suuraan ishiin irraa qabdu kanalaa kana irra godhatte amma irra godhatte silkii biraatiin an dhaqeani silkii saniin bilookii na goote silkii biraatiin seefii godhadhee ilaalee kana irraa qabdi kana irra godhattee jirti jechuudha suuraa. Anamma suuraa ormaazim jedheen tiniyoon godhee Tuni halatun suuraan ta'e isiiti miti. Hattuun suuraa ifiin fayyadamu, okay? Hattuun suuraa ofiin fayyadamu. Suuraa nama biraa miskiinaa fidanii irra kaayan. Kana irra godhattee amma ishiin laallamee ani amma micayyoo tana odoon gadi baasee ishii miidiyaa irratti amma akkanumatti qabamuu dandeessa. Amma micayyoon tun badii ishii tokko malee mee ilaali. Garuu baay'ee ulfaata dhugaa rabbi. Maal nu gochuu danda'a? Innaa deemuu beeku. Maaliif jenna? Ishiini suuraa waraqata kana natti erginaan kanan ani amane laa birrii galchinaan jette. Garuu TikTokiin tiniin godhu miti. Guyyaa wajjiniin jira maaki. Aduu bulii jaa kan galchite jechuudha achi as. Ishiin ka feekii illee hojjechiiste aanan beeku dhugaa rabbi. Warri mucaa asirra reefu barreesse hafiisa waltee ta'e barreessisu mee jirta? Bakka si aggaattamee jira jechuudha. Mee barreessa asirratti? Hin jirti? Hafiisa waltee ta'e reefu barreessitee mee isa jirta osoo haasa'u jiru haasa'u addaan immoo urjeen callisee. السلام عليكم ماكوش
ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።